Saati beekama. Oke, akka mul'atan. Hundumti isaawwan siniif ta'a fudhataniitu waan ta'eef akkuma kaasan barsiisaa Daawit Baqqalaan jedhama. Kana caalaa Oromoo Guyyaa Wallaggaa irraa dhufee Agayyoon 97 amanee Agayyoonatti waldaama keessa jiru. Haleluuyaa. Gaaf tokko iyyuu hin baane jechuu barbaade. Biyya lafaan nu baasuu didee utuu biyya gabaa gadi nu harkisu utuu yaadni ofii keenyaa nu harkisu utuu pirootokooliin amma sadarkaa nurra jiru barsiisaa taatee jiru barsiisaadha jennetuma qubaatee jennu mana waaqayyoon harkifamne ameen. Haa eebbifamu waaqayyo. Guyyaa tokko iyyuu iddootti dhiisanii darban hin jiru waaqayyo. Warri dingataa takka tureen deebi'a jettanii buustanitti yoo jiraattan na dhagahaa. Daqiiqaa tokko iddootti dhiisanii darban hin jiru. Iyyaa ameen jala. Sinii gala miti abaangoo. Sinii gala. Inni himamu waaqayyo. Al tokko haga hojii argatutti kadhata, haga hojii argatutti faarfata, haga hojii argatutti lallaba akkasii adda dalagaa. Al tokko haga fuudhutti. Jechi kun sirrii dabde. Akka haadha manaa godhatutti akkasitti akka inni namni waldaa keessa dhaabbatu. Al tokko akka gaafa hojii argatutti. Amma barattoota laadhaan garmalee iyyuu. Warra shamarranis amma manaa argatanitti lallabu. Garuu akkasni waaqayyoon ittuma uumnee waaqeffanna. Maaliif sa'aatiin qabnu sa'aatiin qabu waaqayyo. Galgala sootee galgala jira, ganama sootee ganamas jira. Waaqayyo jira. Kanaaf sagalee waaqayyoo irra lallabu iddoo kanatti hin ba'e hojii ergamootaa boqonnaa 27 lakkoofsa 21 darbee lakkoofsa 39 irraas hin dubbisaa 27 21 aga 25 dubbistanii akkana jedha. Namoonni yeroo dheeraadhaaf nyaata lagannaan Phaawulos ka'ee isaan gidduu dhaabate. Jaranana rakkinaa fi badisa kana oolchuudhaaf dubbii koo dhaga'uun xaareetittis ka'uu dhiisuun hin ta'a ture. Amma garuu isinan gorsa jabaadhaa. Markabicha malee isin keessaa lubbuun nama tokko iyyuu hin badu. Waaqayyo koo isa ani kan isaa ta'e hojjechuuf jira. Ergamaan edda halkan na bira dhufee hin sodaatin Phaawulos mootii warra Roomaa dura dhaabachuuf jirta. Kunoo Waaqayyo ayyaana isaatiin namoonni warri si duukaa jiran hundinuu du'a akka oolan hin godha anaan jedhee. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Mata dureen koo eenyutu yaaddoo malee jiraata? Nan gaggabaabsa. Maybe gaggabaabsa eenyutu yaaddoo malee jiraata? Iddoo kana irratti hogguu laatan namni waaqayyoo kun kallattii agarsiisaa utuu jiru hin deemina. Galaanni kun rakkisaadha. Isin baasuu hin danda'u. Utuunni jedhu jarri kun irra darbaniiti hin deemna malee hogguu isaan hin deemnedha. Waaqayyo immoo beeloodhe Phaawulos wajjin baase. Phaawulos eenyuun dhaabate? Waaqayyo waa gaafate. Akkam goona waaqayyo wannaan sabni kun ati biraannaan hin dhuma waan ta'eef wajjin hin bahi beeloo. Eewwatu yaaddoo malee jiraata kan jedhu tokko warra bidiruu waaqayyoo keessa jiraatantu yaaddoo malee jiraata. Warra bidiruu waaqayyoo keessa jiraatan bidiruu baay'eetu jira. Bidiruu biyya lafaa keessa warri jiran amma kunoo bakkee jiru. Bidiruu waaqayyoo keessa warri jiran akka yaada waaqayyootti warri deddeebi'an kunoo mana waaqayyoo keessa jiru. Haleluuyaa. Kanaaf adeemsatti bu'an ani sinnibu lagi sun guyyaa 14 fudhate. Alkanis hin deemu, guyyaas hin deemu, alkanis hin deemu, guyyaas hin deemu, guyyaa 14 lagarra turan. Haa ta'u malee laga kanarratti waan itti ka'e waraana wayiitu itti ka'e ni gale lola wayiitu itti ka'e. Lolli sun
raasuutti ga'e bidiruu asunkuruutti ga'e achunkuruutti ga'e baay'een galaanaa beekamaadha waan ta'eef rakkisaadha yoo kufan waan qabatanii qabanii yoo beelaan mana nama tokko dhaqanii iddoodha waa nyaatanii qabanii kan jiru yoo jiraate galaanarra bishaan qofaadha achirratti garuu waraanni itti dhufe har'a biyya lafaa keessa utuu jirtu mana waaqayyoo keessa utuu jirtu baay'een bachaa jirtu yoo ta'e waa tokko si tarima waaqayyoo gooftaan bachaa bidiruu koo keessa jiraadhu hin yaaddoftu jaalladha. Bidiruu waaqayyoo keessa warra jiraatan warra yaada mataa isaanii duukaa wani tun taane warra bidiruu waaqayyoo keessa waaqayyoon barbaada. Gimbuun naafas dilduluun waan nagaraatanii obboleessi keessa maal jedhu gimbuun naafas dilduluun inganaba waaqayyo bara dukkanaa namnisa bara ifaan moo ijoollee isaatiif fida ani waan dhaga'eera waaqayyo waabachuuf jedha ameen yaadduutti kaati jarru guyyaa kuna furii nyaataniis ta'e maal ennaan lagatu sodaachise unkuran waaqayyo immoo dhufe paawuloositti naga jedhe paawuloos jedhe waaqayyo ani waan tokko sitti bad maal ennaan sabni boorrarra utuu bidiruu kana keessa jiranii raafamanii akka isaan hin duune ittimi nyaata lagatanii dadhabaniiru waan ta'e nyaata nyaachuu qabu. Ergama waaqayyo edan halkan dhufee bidiruu isaan yaabbatanii jirantu bada malee isaan hin badanne. Kanaaf ergama waaqayyo dhufee rakkoo keessaa si baasa. Etti akkas jedhee booddee waaqayyo paawuloosiinis maal jedhee jabaadhu hin sodaatin eenyu dura dhaabbachuu jirtare mootii roomaa bira hansin garra mulichi kun hidhamaan qabamee deemaa jira. Waaqayyo immoo hin sodaatin mee hin sodaatin sodaat dhukkubsachaa jirta yoo ta'e ani baasoo kadhannaan koo yeroo baay'ee taayifoodii irraa fayyisi jedhee naman galattu mataa dhukkubbiirraa dhiisi jedhee galatteen beeku jechuun kadhachuun hin galadha dhuunfaa godhu dhukkuboota qoricha hin qabne irratti yeroo baay'ee yeroo kennee galadhan dhaqi mana kiimii garaa kaasaasii qabe taanaan dhaqi mana kiimii kadhannaa uumamus hin barbaachisu garaa ciniinnas qabe dhaqi mana kiimii hanga dhabamee jiru hanni duraa dhogatee jiru yeroo ammaa kana maal dhukkuboota qoricha hin qabne kana akkamittiin balleessuu kan hin eenyu xiyyeeffannaa keenya isa guddaa. Dhukkuboota akka onnee, akka kaansarii, HIV hin fayyisa moo fayyisu waagan? Namoonni dhukkuba onneedhaan rakkachaa jirtan garaa gahi. Waaqayyo gooftaan machaa isa dimbii ta'e, isa daangaa ta'e, isa cabsee gara keeru baasiree. Ameen. Maaliin godhe? Indaa. Yaaddee lagarrate, yaaddoon itti dhufe. Rakkinarra halkan deemu laal. Garuu waaqayyo isaa wajjin jira. Isaan yaaddan sababii nama tokkoof waaqayyo oolchee jarri kun akkamitti akka argaman biyya akkamitti akka deeman wallaalan finyoo safaraa qaban darbatan ammayyuu kana kan isin nama guyyaa kudha furiif nyaata hin nyaanne. Paawuloos garuu waaqayyo nu wajjin waan jiruuf hin sodaatina bidiruu keenya kana amala keenya inni amma nuti qabnu kun hojii nuti amma biyya lafaa keessaa hojjennu kun inni irraa hunkutaa anaaf isin waaqayyo wajjin hin jiraanne. Akkuma yeroo tokko tokko bidiruun sun hunkutaa gaafa jedhu amala keenya nurraa hurguufuu barbaada waaqa. Amala keenya nurraa hurguufa malee siin homaa siin godhu waaqa. Yoo si dhaatee si rukute al tokko tokko waaqayyo amma waaqayyo koo naa waamudha. Akkamitti waaqayyo si waama? Gaafa waaqayyo si waamu koo abale asis ita asis kabala sebe dapat waaqayyo kootu siin jiru kootu dara mara mana kennu baay'ee warra kam warra amanu kabala waaqayyo musitti fidin amen warra su qotu mana waaqayyo keessa jirtanii qoosuudha jettanii bakka gaafa waaqayyo nama mana isaa keessa nama dhawarrette waaqayyo otuu beektuu mana baate waan ta'eef kabalaadhaan si fidaa kabalaan sun immoo jira koo eenyu si kabala seetana si dhageessu. Kanaaf dhaloonni kun laga sana incaan akkuma jedhan
Lagicha kamatti baani bidiruun sun garuu naante caccabee galaana keessatti jarri immoo garaa kan baani caccabaa bidiruura ta'aniiti muka caccabaa bidiruura ta'aniiti laga sana baan. Gidiraa yoo sitti fakkaate arra mayyaan nama keessa jiru kun dhiphina yoo ta'e Waaqayyo isumarra si ceesisa. Ameen jedha. Isumarra dabarta. Haleluuyaa. Isuma si dabarsa. Isuma si ceesisa jedhaatu. Maatiin ne moojisan. Isumarra deemtee dabarta yee. Agartanii beekaniisi. Injabattu kan jedhu har'a garaa siif kennuu jalqaba. Injeetu kan jedhu qoodu jedhe anarra darbiitti anarra jedhu darbii ani morma talaba. Eega gasedha. Isa jiraatti isaa ture sana. Bidi amala isaa caccabsee amala ricciciise Waaqayyo laga ceesise. Laga kamatti argate. Ameen jettuusi. Bidiruu caccabsee Waaqayyo amala kee caccabsee siin immoo gara mana isaatti saabe. Eewummaa keenya keessaa bahuutu jiraadha. Bidiruu Waaqayyoo keessa hin jirtu taanaan uwwisaa hojjetatu mana Waaqayyoo keessa hin jirtu. Bidiruu Waaqayyoo keessa akka yaada Waaqayyootti hin deddeebitu taanaan akka Waaqayyoo siin jedheetti hin hojjettu taanaan bidiruu Waaqayyoo keessaa baaneef bidiruu Waaqayyoo keessaa warri ba'an garuu galaanatti isaan nyaatu. Galaan immoo namaaniin ol deebii bakka har'aaf si nyaadhee ol deebii jiru amma lubbuu kee baasu. Waa'ee galaanaa beektu waan ta'eef baay'ee isa jedhu sana. Galaanni sun hagati duututti hagati lafarraa badduutti si nyaata si nyaata. Siinii gochuu barbaade qabu. Sanuma irratti garuu Waaqayyo dhaloota isaa hin ceesisa. Eegi laga ce'anii booddee waan tokkotu ta'e. Maaltu ta'e? Walitti qabee nyaata isaanii beekenne itoo nyaachaa jiranii jarri sun galaanarra waan baay'ee turaniif isaanitti qorre isaanitti raawwatu. Ibidda fidanii qabsiisuudhaaf ka'anii ibidda hogguu qabsiisanii Phaawulos utuunni maal baatu hanxaxii qoraanii otoo inni baatu boofti maal godhedha? Phaawulositti rarra'ee iniidde boba akkamii boba summii qabu. Boofti sun maal qaba? Summii qaba. Sabni sun hundumtuu yeroo isheen rarraatu hin yaadatu. Innaan wayyoo hin du'e ammamoo amma lafattidha ammamoo amma lafannaa. Inni garuu wanta tokko hin yaadamne ameen jedha. Isa si yaaddeessu gara lafaa gahee jira yee. Hin yaadamne jarri amma kufe inni bobaa'e akka nama hin rarraate maqaa Yesuus Kiristoos jedhee ibidda keessa gadi buusu. Atas godha Waaqayyo. Warra eenyu warra bidiruu Waaqayyoo keessa jiraannatu yaaddoo malee jiraata. Ani hin ce'u jettu miti isin. Barri kun anaaf hin ta'u jettu miti isin. Gara Waaqayyootti ol deebisa. Kufneerra jettu miti isin. Dadhabneerra jettu miti isin. Hankeenyi raawwatu jettu miti isin. Gara Waaqayyootti ol deebisa. Yaada Waaqayyoo keessa hin jiraannetti nagaan argatu. Maatii gidduu lolli kan ka'u bidiruu Waaqayyoo keessaa waan ba'anii wal nyaachuu jalqaban. Kanaaf waan biraa miti. Warri bidiruu Waaqayyoo keessa jiran nagaa qabu. Warri bidiruu Waaqayyoo keessa jiran tokkummaa qabu. Haleluuyaa. Kana fiduudhaaf bidiruu Waaqayyoo keessa jiraachuutu jira. Yeroo ammaa kana hojjettoonni baay'een maal uluyu mindaan keenya mindaa caammaa tokko ta'e. Ani akka barsiisaa qabu kana barsiisonni baay'ee booniti hin boosanii. Akka malee taane waan maal ta'aniif bidiruu Waaqayyoo keessaa waan baateef yaaduuf tamale Waaqayyotu Waaqayyoo si jiraachisa. Ameen. Yaada Waaqayyoo dhala waan taateef bu'aa jirta malee Waaqayyoo harka duwwaa si jiraachisa. Ameen. Ameen. Obdeebisaa qaba yaada Waaqayyoo. Gadi mana Waaqayyoo keessa qarqara dhaabattee yaaddeeyin Waaqayyo taseen bakka duwwaa keeyyuu jiraachisa Waaqayyo. Ameen. Ati maa birrii nyaachaa jirta? Birrii gaarii argachaa jirta. Bidiruu Waaqayyoo keessa jiraate bakka duwwaa nuuf hiikuu danda'e argama.
Duuduubatti garuu amma jiru. Maaliif yaaddaa namni hojjetan utuu nyaatuun maal hojjaa akka bahuutti jiraata hojjetan birrii isaa mana waaqayyootti hin kennu. Fuulaan keessaa tokko fideedhaa hin kennu. Nan rakkadhe bakka buusuu dhaqa. Rakkinni gadi maka. Basoo waan tokko sitti kun yookuun mana waaqayyoof kennu adu akka nama birrii baankii kaawwatiitti baay'ifachaa jiran jedhe. Garuu kennuu koo yaadadhu. Kennuu yaadadhu dhugaa yaadadhu. Sinin sooko kennuu hin yaadadhu. Al tokko yoo kennuu yaadadhu. Birrii hundee wal jaala keera taanaan baay'ee baay'ee taanaan amma fitu tangin. Abee jira. Kennuu koo yaadadhu garuu akkan kennesin beeku akka nama birrii baankii kaawwateettidha. Kennee moo kiisii koo keessa hin jiru jedhee yaaddee hin jiru. Yaaddoo malee warri jiraatan warra bidiruu waaqayyoo keessa jiran. Isaan ala jirtu taana yaaddaa jiraatu. Bara keessan guutuu boo'aa jiraatu. Bara keessan guutuu yaaddaa jiraatu. Utuu nyaatanii quuftan. Utuu uffatanii sirnaan bareedu. Utuu waan barbaadan dubbatanii afaan keessan irra dubbiin hin bareedu. Bidiruu waaqayyoo keessa jiraatu mee waa tokko sitti maarra. Maatii keef nagaa kan fidu sii. Mee guyyaa tokko naannoo Shaambuurratti waan ta'e tokko gabaabsee osoo hime waa'ee kana wal qabsiise namicha tokkotu fuudhe birrii beekan fuudha jechuun akkasumas haadha manaa godhate mucaa barattuu kutaa 12 fuudhe namoonni beekan jiru. Birrii 90,000 fuudhe ji'a 5 wajjin jiraata. Lecturer kaampaasii naqamtee boori naannoo naqamtee dhuftan beeku. Department head of chemistry la. Fuudhee haadha manaa wajjin utuu jiraatu ati mana ammoo kan biraatti heerumuuf gaadhe. Nama biyya alaa jirutti heerumuuf gaadhe mucaa. Obboleettiin achiiti obboleettii finfinne jirti jedha utuu seenaa sana dhageessanii baay'ee bosu. Ji'a 5 qofaa wajjin jiraate halkanii waamaa mana maatiitti fiigdi silkiin otumanni bira jiru bilbilamaa natti sittee ciistu jetti na ammattee nabaan hin ciistu jetti abbaa manummaa baadha manummaa dhiiste wal bira ga'uudhaa fi torbanitti allama eeyyamameefi akkatiitu jiraatu amma immoo deemtee mana warraa fudhatte na baay'ee dheega. Asa'id carraa inni fudhate jaarsoti 5 6 7 8 itti ergee dadhabe mana maatii ishee dhaqee sossobeetti dadhabe oma jedhatti dadhabe hottoo yookiin baaleedhe fudhatee achi ba'e shukkuutitti gadhiisee shukkuutiidhaan dha'uun na dadhabe shukkuudhaan iddoo beekanii waraabee jechuudha. Yoo bidiruu waaqayyo keessaa har'a jireenyi keenya qaba hokkas ta'e yoo ta'e siif haa ta'u waaqayyo baan yoo ta'u ta'e immoo waaqayyo baan irraa sirraa galaraa jiru. Aticha naannoo kubbee nagaa argachuudhaaf mana keessaa nagaa argachuuf abbaa manaa baadha manaa bidduu nagaa argamu bidiruu waaqayyo keessa hordofu. Achi keessa jirtu saadhaan hoogantu niitii qabadha niitiin achiin afaan itti badhu atis achiin afaan itti badhu hundumtuu nagaadhaan amma biyyi badhu. Sinaa ol jiraatan. Inni biraan lakkoofsi 2. Dhaloota waaqayyoon kadhatantu bidiruu waaqayyoo dhaloota waaqayyoo kadhatantu yaaddoo malee jiraata. Dhaloota akkamii? Warra waaqayyoon kadhatan. Nuyi hundi keenya amantoota. Anaan takka taa'ee maaliif jedha? Waa'ee kadhannaa kanaaf kaanee seera haaraa tumduu laata kan jedhu nageenya jira. Seera haaraa. Seerri haaraa tumammaanni namni torban keessatti yookaan torban keessatti yeroo 4 ol akka kadhatu dirqamaan jaalalli jiru jira. Inni tokko nu bira session jilbeeffatee kadhata. Nuyi immoo waggaatti wal tokko kadhachuutti jiru. Amannee garuu dhaloonni yaaddoo malee jiraata warra amantiin warra waaqayyoon kadhatanidha. Dhagayaa ani nan dhagaa. Ergamoota boqonnaa 16 dhiidha bishaan 32
Phaawulos sillaan iddoo kanatti waan isaan godhan sinitti hima. Mana hidhaa keessa jiru, eessa jiru? Mana hidhaa keessa jiru, rakkina keessa jiru, ari'atama keessa jiru, jibbiinsa keessa jiru, boo'icha keessa jiru, waan akkasii keessa jiru jarri keessa. Garuu maal gochaa jiru? Faarfachaa jiru. Mee amma faarfannaa maaltu fide iddoo kanatti? Maaltu fide? Manichi mana eenyuuti? Mana hidhaa? Beeku? Mana hidhaa? Faarfachuu moo maaltu fide? Gaafa kaan jarri dhutan maal faarfatu manni hidhaa maaltiin banameera jedhu ta'an warri naannoo sana jiran maal ta'anii ol ka'anii ilaalu turan utuma isaan faarfatanii maaltu maal ta'e Waaqayyo gooftaan macha hidhaa irraa harcaases hidhaa sirraa harca'uu barbaadda Waaqayyo karen harki hidhamaa miilli hidhamaa ijoon dhumtuu hidhamaa garuu Waaqayyo faarfatu bokkuma isaan faarfatan hidhaa irra irratti irraa harca'utti jalqaba warra akkasii yaaduu malee jiraatu ameen jedhu. Yaaduu malee jiraachuuf ati Waaqayyoon kadhadhu. Hidhaa baay'een jiraachuu danda'a. Harka duwwaa ta'uun jiraachuu danda'a. Boo'isi jiraachuu danda'a. Dhukkubbii jiraachuu danda'a. Furmaata kanaaf kan jiru kadhannaa. Phaawulos laafatti keessaa gaafa isaan utaalanii faarfatanii yaadu. Dursa jalqaba maaltu fide? Hidhaatu warra isaanii irraa hiikkate dura. Sanatti aansee maaltu ta'e? Cufaawwan balbala mana hidhaa sanatti babbanamuu jalqaba. Sitti banuu jalqaba Waaqayyo. Abdii fudhattee jirtaa dhagahi. Nagaan keessa jaalaa fudhatamee dhagahi. Iddoo garuu qabdu tun gahii naftee dhagahi. Ergaa dhaga'uu fi yaadee kadhadhu dur. Ameen. Namni ergaa hin qabne hin jiru of keessaa. Si guddisa jedhamaa turte. Eessa jirta ree? Situ kadhata malee ana isa raajee sitti dubbate sii fidamti. Ageessee taabu. Waaqayyoon hin komannu gaa. Maal gochuu qabna? Waaqayyoon kadhachuu qabna. Balballi gaafa banamu warri mana yaa'ee kan naanii jarri sun kan jedheeti albee yookaan biillaa addanaa fudhateeti morma isaa akkasuma jennaan Phaawulos maali? Dhiisi nuti jirree. Ni warra dhokatee deemu miti ameen jedhaasi. Ni warra dhokatee deemu tuun taane warra utuu namni wargu keessa baanudha. Ergaa qabna, mul'ata qabna. Dhokannee baanu giddii qabni. Sanuma gidduutti sagalee dhufe ameen jedhaa. Sagalee maal jedhutu dhufe jara kana mana hidhaatii baasaa kan jedhu dhufe. Amma sagalee inni dhufa dhukkubni isaan kaa, dhukkubni isheen kaa, fidiraaniin kaa kan jedhu sagalee dhufeera. Sagalee bida Waaqayyo. Sagalee maal jedhu fide? Labsii hatattamaa jara kana fura keenya abbootii keenya kana mana eessaati baasaa? Mana hidhaatii baasaa. Jarri maal dhimma fide? Maal fidamne namicha jedhuufi eenyu namichi nuyi? Nuyi gootanii keenya. Lammi keenya keessa utuu jirru akkamittiin akka hidhamne bicha namicha nuyi nu fida. Nu warra Roomaati, jarri warra Roomaati. Amma gaa mootonni dhufan dacha'anii. Mootiin gaafa dhufu isin warra Roomaati hiyyee. Amma waan godhan gaafa dhaban sossobanii nurraa baha kana adaraa nu tuqinaa. Gaafa dhimma Waaqayyoo taate obbo inni kaleessa sitti rarraa ture ofiisaa si dadhabee siriisa. Amen. Manni keessa dhukkubee jiraate hin siriisa. Amen. Siriitti hin tolu. Maal godha? Kadhannaan maal godha? Hidhaa hiikaa. Kadhannaan maal godha? Cufaawan. Ani sin dhibu utubatti Waaqayyo hojjechuuf jallatti. Ameen jedhamu. Harka namaa, gola namaa, mana eenyuu keessaa, mana tola isaa baraasaa keessaa hin hojjetu. Dhukkuba umurii kee guutuu immoo dhukkuba baaftee jaalatu.
Barriati tokko umurike kutu baatu arrainga. Barati kidira umurike kutu baatu arrainga. Barati arkana malalla ko ana mina to pato injuru. Ana mina wacce to injuru. Yuttani ma dawori je tayo latan. Kuya to muraharra. Inga. Kota nurade majara kana nurade kesa. Nuisana kada bane jara chunan neye. Jesus to know. Inga. Hakawata yo kana kono tintao te sodara. Oku barfano, oku lelem amma. Muanga ti pasu wahi tu tinfakat. Mbatada. Hakwan no tu fakat. Muan ma amma jenne. Kuche ne punu tu fakat. Gerumiti. Hiriga kaba. Hallelujah. Aten dansi wahi na tu kurteje tatara. Wanti si mo jada majiru jira. Manawa kayo kesi jira tu ofi dipisi irrat tatin ilate. Irade marfa wagai. Amen. Aster bukan nahur. Lakon kata kuraro kata itu pistari. Itu kan Aster moti tate moti niti sanjur iyudi tije. Amma moti yarios nabi jada bukan hada mana berbada ram furu. Nama berbada bagaido sanjur iyudi kesa Asterin kesa Aster nama ulagan kunde. Ye. Ulagan mana ulagan dibuci kawan yo. Amen. Ulagan kunde ni kan. Lakon sa sanjur tuwe te wagayo ulagan dibuci. Amen. Madali male madalam te berta. Amen. Madali male madalam te berta ka bhai Yesus ruhe. Inke gabalale ni mujampur impale simpoti ko dewa kai. Achi kese to de gaje kar moti ije kunin tate na moti ni sijale. Esa bote na nachi sana o ba sana bare chanari kanadi bare achi kese ga batao. Mar jo kai achi ture innis barbara mana ila ture. Achi mata hama inni namni gutta jere musu irre jete der bature singaro. Ije der bature singaro. Kabale der bature. Mari yero kawa. Wari yero kawa yero sani o manu mo ire. Sifu mo yero turufa. Amen. Yero wari yero kamne jere ni umajira mo yero sa. Amen. Te sorra jere ore jere umajira mo yero sa. Amen. Ya, sifu karo yero umajira. Amen. Don't forget this time. Amen. Yes. Yero ni dawa ben. Amen. Inga ma yero tinduma. Amen. Utu pain jadi paiso. Amen. Amma yero sati inne inkabat. Kada namar koda lafsi dan jira menjara. Lafsi Dubai. Israel wari Yehudi komo Yehudi orate. Ese jitu biye Sudan kes wari jitu undi sheri mala kato. Hadum. Lafsi kada mas. Yokuna bichukunda kawu. Marto kai yokuna to himpor. Mata sati jara gurpirse. Ufata gadda ufate. Jara biyo ke sadayo ka yo kare chutike. Majere kada samni ko indumi. Amen. Wae sabagan kare jaji tanju dari. Samni ko indumi wali je tanju tu honte. Aga isin kara siri raju. Amen. Furmani amma dufe namni amma ije sapane te wal pana asu jal kabe karanda wal kan kristana kana te. Amen. Bishakin. Amen. Internet, hinta, himpua, himmara, ufata ke daufa tu sana dan geno mana tu mata sikuni dan damuante, pakai mesana ke sana nebo, aster mau ditini mau negese, malte bonen, hintesa, sampai kayaknya mufke, baru susah kisi kira nama mereka ucur, akan udah simple, kai wakai ukale, kai biar ke nyamaran. Sama kinyorjine kapan orang nanti ada akan cete lafsi buah sanif nami bishani minani sebentar wahai koti hakarat akan mantau gara moti itu ada moti wajulin asa akan bodoh moti berada kurang di rendah nama
meeshaa warqee wayii qabu. Yoo inni akkasitti qabe malee olitti ishee kun dandeessu. Yoo inni waame malee isa yoo qabattu ol seentu akka kana godhee guyyaa sadii naa galadhaa. Namni hundumtuu guyyaa sadii gaafa gadhatu gaafa guyyaa sadii faayishanumaa waaqayyo furmaata fide. Maayini inni Asteer gara mana mootummaatti ol seente mootii akka isheen mariisistuuf gara furtaa. Ol seente. Ameen jedhaasu. Dhaloonni Kiristoos wajjin jiran yaaddoo malee jiraatu. Ofiin deemina. Baay'ee deemnee argina. Baay'ee tarkaanfannee argina. Baay'ee hojjennee argina. Baay'ee lafaanii argina. Kana booddee wanti hafe yoo jiraate dalagaa waaqa wajjin jiraattu malee jechuudha. Ameen. Isa booddee ishee dalgal adaraa jette mootii kositte. Maal si walakkaa mootummaa kan yoo ta'e si fakkeenya waan barbaade na gaafadhu na guyyaa borii nyaachisa korratti naaf himaa taa'e. Guyyaa borii guyyaatti nyaachisni ta'e. Darbeera tarkaanfadhee yoo diinaaf kaa'ee ni qaabamne akka odeessaa miti. Jireenya tanjiraadha manoommanne seeraan dhabeenoonitti gooftaan koonaaf goodeera waan guddaasa iddoon hin geenye ga'e sichaan deeme dubbadha gaarummaasa. Omaan keenya qomoo dhumu miti. Sabni keenya sabada hirrachaa dhumu kan taane sabada balaa dhumuudha. Abdii godhadhu waaqayyo si dabalee. Ameen. Sana booddee iddoon kun macaafa Asteer dubbisuun baay'ee natti tole. Utuun bo'uun dubbise, utuun kolfuun dubbise. Wanta ta'aa jiru waan arguun na boorsis waan waaqayyo godhe waan arge boonna qabarchis. Hamaan mootii san hamaan Mordokaayi fannisuun muka baatee adeema. Waaqayyo Mordokaayi hambisuun jedhee ka'eera. Kana kan godhe kadhannaan. Kadhannaan godhe malee akka namatti uumaa miti. Kadhannaan waan guddaa godhe. Kadhannaan hidhaa hiika. Kadhannaan labsiidhaan jijjiira. Inni jijjiira waan ta'eef. Ni kottaa waa godhane mootiin maal godhu na nimi galmee yaadannooni itti qabamu gadi fuudhaan. Kadhannaan maal godhan jedhu galmee dhokatee himuuni. Ameen. Fuudhaa galmee godha waa tokko jechuu qabna malee. Maalli? Galmee dhokatee jira maalli? Hin fayyadamina hin manammarra wanti ta'ee jira. Firi galmee irratti waa qabamu gaafa qabani Mordokaayi guyyaa tokko mootii oolcheeraa kan jedhu jira. Eessi kanaamaa fidee hamaan kan fidani hamaan galmeerraa homaayyuu qabu garuu biyya lafaa keessa olii gatteeme sarkii guddinaatti sarii guddinaatti ibsa. Malee galmeerraa waan qabu anee jalaasi. Kadhannaan galmee dhokate mul'isa. Galmee dhokate mul'isuutti kee waa ta'e. Galmee namni walirra naqee kan saanaa keessa hojjate kan irraa jechuutti jira. Ameen jalaasi maal godhaa? Ansaarra keessa gaatan keessa loon. Kadhannu waaqayyo akkas godha. Yookiin immoo akkas godha jaaqa. Yookiin ari'ee baasa yookiin ari'ee baasa waaqayyo gooftaan bichaa akkasitti garagalchaa jira. Amma kootaadhaan guyyaa isa dhuma irratti galmeen garagalee gaafa dubbi qabu jalqabu guyyaa isa dhuma irratti lalaatu. Maaltu ta'ee jira nama kanaaf jennaan omtuun taate. Omtuun taate Mordokaayi hamaan bakkee kana jira barbaadaan jennaan hamaan bakkeedha muka soofee qopheessee nama kanatti barreessuu ga'e. Bakkee jira waan qabu. Olu beeka. Nama mootiin jaallatteef maaltu haa ta'u Mordokaayi. Hama maanta ta'u nama gooftaan jaallata beekan fata mootii yaabbate namni itti naannee itti asirbu kunoo namni mootiin jaallatu isa kana haa jedhu isa booddee akka isa ture. Sama jette kana sabaan keetiin jette kana godhe. Haleluuyaa. Nyaara gara butaa waaqayyoon gara deemadha.
naga. Opa. Arra guyyan tagafaa fa'uu keessa dafee guyyaa jiraachuu. Yes. Opa. Warri kaleessa siif baatan arra garaa siif baata. Warra kaleessa sitti baatan arra garaa isaanii ofii baatan yaaleemu. Fata itti jiraat. Thank you, my Jesus. You are the powerful man of the God. Aga the same word. Amen. Of it and never know I don't know. Amen. Want to put us a little bit and I feel okay. Amen. Therefore, to Kuba Namaka Saba, who did a Marakizajur, Aran and Galagachai. Amen. Lama, Naman, either man, they are one to one. When you tell him whatever, at the end of whatever, never complain to the Maganave, can you send any eye? Hallelujah. In the grand Udumulla Chukamuka, Nogate, Aramulada. When Tunu Dabu said Amata Ajurama, Mati Geratu Kundikanjuru, Managatu Kundikanjuru. Today they get to Kundikanjuru, Garakuban and Kubachajer, nothing else you can tell them. Rupuke is a Sabokanke, Yamajan and Azarena. We are in the Mahara. Mali was the one I used to do it. Mali was the day I used to do it. Before the years of the night, I can't do it. I think it's a Scamano. Aram voltage and aversion. Sama Kennedy Pisaganju. He has ended Pisaganju. Hallelujah. Ipateduga. Indicari Kenya. Anuara. Sama koi minat. Para kumana makura to Raji Sripura jalaga. Wala ya kaula desa naga. Wala itina galu hunta. Wala tuara besim namu wala itina hunta. Wala tinu pale wala hunta. Yes. Wanti amma ta'ajiru kun isini fara da bale nu duwa tarkinati. Ibne mwakato akama kamita kajira arkinati. Wala yo kengeni nuragaya pagalan ma. Amen. Karena wala Katari matmini, hani wala kada, hamatur bati ya takamna, nadaga, anu mata kono desa. Wah, ayo wah jazira. Amen. Wah, ayo jaga na wah jazira. Amen. Hallelujah. Akan nanjare, furfajar में कैसे wanto को ने तरी सवागई. Furfajar में ये azmat आए. वही उल्टा करना तू याद आचुर वाला यो करना चाहिए. करारासा, कराबासा, गने उल्टा करना तू. Amen. Kundu fumere wale, esareke tipenu su. Kaboro. Dumbera ta Kenya spida betite, mana kalu tinu beti, alicha. As wale ka dawa. Dibbera mana kana tomuna bukai na. Guyyaa tokko nam farfadhaan ofii ko maaliif hin farfadhaan sagalee bareedaa waliin qabu fotu hin taane fakkeenya tokko ta'ee darbuun barbaada iddoo nu jiru sanas barsiisonni faarfachuun hojjetan kan faarfachuuf tajaajiluun qaaniidha isin faarfattu bakkee amma galtan moos mootanii faarfatu iddoon keenya qaanii sana cabsuuf jedhee eenyu faana faarfannaa faarfattoota kwaanii lama qabna waldaa keessaanii hojii meeniin hojjedha iddoo guddaarra hojjedhan iddoo inni hojjennee jiru jaarsa waldaa miti jaarsa waldaa ogaa jedhin hojjedhe amma iddoo inni hojjedhe jiru yoo waan tokko badee dafee naq kan sirreessa dafaa hin jedha gara duubataa yaasa'u qabu dhaayee sin haasa'u yoo isaan caarrataa jedhamu muka ishee kan inni caarratu birrii dhibba beeru kan inni caarratu amma bitee ka'e birrii dhibba fuudhamu dhibba shan ammoo ani birrii mana waldaatti agamma boodee gala Birri kun dia tak tahu apa dah syaitan itu. Dipe itu mah syaitan dapat dapat ada nanti tarsat deh. Tak kumai kita kan ini berdosa pun itu. Gak pun tarsatu, muncul
mucaan beerukutu maaliif dubbeerumti kun dura kise jetti gaa taa'ii marwadaa keessa shaakalaa jira barumsarraa galee galgala shaakalaa ninta inni ma wayii tokkotti ni dhufe ani utuu ni jiru ani utuu ni jiru waldaana ni geessaa dubbee kana kaasaa sanuun ciccibti ani birri nyaata kun birri dhibbamee ta'uudha utuu asi jirtu waldaan kiristaanaa gadi weeyaa utuu ati jirtuuti agaroonaa jireenyi jijjiiramuu dadhabe dibira mootummaadha namni guyyaa guyyaatti kaffala utuu ani jiru dibbeema gada jijjiiruu kamitti dadhabe akkuma dammasiin fuuldura dhaabbadhee boyi guyyaa sana sinamu ijoolleen na ilaaltee lafaa dhibaa'utti kaate utuu ati abbaa birrii taatee utuu ati abbaa qabeenyaa taatee manni waaqayyo oonee miti giddeen qabii nama sooromta dhukkubnuu mana kee malee nuuf utuu ati jirtuu madu akka nama abbate waaqayyo dhaloota haa qaba mana kanaaf fayyaan namni baay'ee amma kana booddee mana kanaaf iddoo fagoorraa bilbilee akkaawuntii nuu kennaa jedhee birrii buusuu jalqaba inni jaaramaman waan barreen gadaa dubbadhee qaba tarii ta'ee hin taaneen beeku dhageessanii dhageessanii beeku waaqayyo lafan kennaa baasii guddaadhaan hin hojjetamu utuu ati jiru immoo ta'uu qaba osoo ati jirtu maalaan godhe waaqayyo annan bita warqaannaan waaqayyo kenna jedhe sibi jambu ture maali godhane nama bitu jira jedhe waaqayyo nyaattu dhugii galii waaqayyo maaf uumeera tokko wala jedhamu mana kotti jiru marfee sinna ko inna maaliif utuu waaqayyo hojjetu waaqayyo namni yoo nukkubsate guyyaa sadii qofaa nukkubsate akka guyyaa sadiitti garuu namni dubartii deessuu jedhu miti nu warra dhiiraa waa'ee dubartii deessuu hin beeku namni akka guyyaa sadiitti namni maali waaqayyo hin ga'uu jedhe gaafa guyyaa kana abbaa ga'eera naan jedha waaqayyo ofuma koonu gara biraa jedhe ofuma koonu fayyisa waaqayyo sinaa yaadachiisu waa'ee birrii gaafa sitti kaasu namni boonsaa deemnaa argate sana booddee garaa sitti deebi'a utuu ani jiru jedhan simita murtee waaqayyo eenan kai magaalaa kana keessa deebi dibbeemin na jedhii akkaataa kana hojjetonna nama waliin dhaqee dibbeemin na godheessa adaraa nu gargaare firdeenna maal ta'a waan gadheena kadhatti maalina kiiboordii na jettee maataatu na kadhattee ta'e ershi meenuu kenni sumayyuu jedhe haa ta'u kaa birrii kudhanan sin gargaara kiiboordiin kuma meeqa kuma shantabaaf jaatama ol kan inni deeggaraa jiru immoo birrii kudhan kan inni hawwaa jiru immoo kiiboordii meeqa moduu laatta meeqa immoo yaada jijjiirra kan birrii kudhan jire birrii kudhan keenya irraa fudhannee dabarre maaliif akkas goote waaqayyo maaliif mokotoon biteenna namni kennee eebbifamu waan jiruuf ati birrii akkuma nama tokkotti deeggarta malee kana bituutti ati eebbifamtu nan jedhe waaqayyo eenyu dhabe namicha namni eebbifamu jira ake nama mandira hundumaarra deemte hundi balamaaf shantamaan bitamti kanallee bituun dadhabamte kanatti biti balamaaf shantamaan bitamti wal balamaaf saddeettamaan akkasiitinne birrii baaburii moo gara birrii 500 walitti qaba walitti qabni mana tokkotti ola seenenna ani mana kanan ba'u jedhe maalenna waaqayyo mana kanatti waa godhi naan jedheenna maalenna birreen qabde an kennuu dandeessan kennaamee jaalalan jedha nama shan qabaatu na 35 fide kota asma agasini kadhan jedhe har'aa booddee eebbi gachaa sinirra taaboon jedhe achi ba'eeti oola birri 500 hin baanne birri 950 gurgurate oolonni immoo dhumaa jiru san naggaadee wayii dhufee birri 950 irraa fide ofe waaqayyo ani birri 35 laannaan birri 950 naalaati malennan hoolaan tokko achi duute utuu allaattiin nyaatu kan qoommoo danaa 950 gurguramte waaqayyo si eebbisu barbaada mee asitti qaba
Ana keessatti qabu. Amantiidhaan. Ati jedhani. Arraa booddeedhaan. Mana kana keessatti kan dagaa'ideedhaan. Si galagacheeraadhaan. Eenyutti argaa dhufu waa'ee. Waa'ee waa'ee. Kiiboordiitti jijjiiree ba'ee. Bara gara yeroo dhuftu kiiboordii asoo dandeessatanii. Waaqayyo waan godhuun beektu ameen jedhu. Akka. Dhageera.